Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota Nuuriyoo HD. Nageenyi keenya kabajaa kajalala bakka jirtan sinagoo jecha hadda viidiyoo tokkoon deebi'ee dhufee jira. Viidiyoon kun viidiyoo sirba weelluu yookiin ammoo kadhiichisaa yookiin karagadaa waan gargara osoo hin taane irratti react godhuu osoo hin barbaanne weelluun kun kan baqattoota Oromoo kan biyya Arabaa yookiin Saudi Arabiyaatti rakkachaa jiranii fi buqqaatota garagaraa beela hongee garagaraatiin kan beelanii fi kan weellifame jechuudha. Lammiidhaaf sagalee kan jedhu sagalee ta'uudhaan weelluu kana kan dhiyeessan jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya isa anis gama kootiin sheer gochuu barbaadaa gara keessanitti jechuudha. Kanaafi wanta danda'anii wal qarqaaruu wal jajjabeessuudha. Gara dandame hundaanuyyuu sagalee ta'uun dirqama lammummaati, dirqama oromummaati. Kanaafuyyuu keessattuyyuu uummata keenya kan biyya Arabaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkataa jiraniif sagalee kan ta'anii namoonni beekamoo aktivistoonni, hayyoonni, namoonni gurguddaan kan ta'aa jiranidha. Kanaafuyyuu ammas akkasumatti fufuu qaba sagalee qofaa yookiin ammoo tuyyuu kana bicha gahaa jechaadha miti hanga furmaanni tokko. Hamman hayya muhammadee hamman argura kookee lammii koo qomoo koo wabii waa madolo kookoo. Hamman hayya furmaanni tokko argamutti hiriirota garaagaraallee gochuun barbaachisa jedhee yaada. Kanaafuu hordoftoota koo gamanumaan gara weelluu kanaatti isin dabarsa. Weelluu garaa nama nyaatu kan baqattoota keenyaa fi warroota beelaan fi gammoojjiidhaan dararamaniif kan sirbamedha. Hamman hayya muhammadee hamman argura kookee lammii koo qomoo koo wabii waa madolo kookoo. Hamman hayya muhammadee hamman argura kookee lammii koo qomoo koo wabii waa madolo kookoo. Alamigo sagale sate alamigo unaisat alamigo formate sate alamigo Nagaya sat alamigo gachana sate alamigo Hamile sat Kambalala ke sanirabu kae Tokkon iddoo jirru haa birmannu. Alamigo sagalee isaati alamigo humna isaati alamigo furmaata isaati alamigo nagaya isaati alamigo gaachana isaati alamigo hamile isaati. Hamman hayya muhammadee hamman argura kookee lammii koo qomoo koo wabii waa madolo kookoo. Hamman hayya muhammadee hamman argura kookee lammii koo qomoo koo wabii waa madolo kookoo.
all'amico, sagalesate, all'amico, unnaisate, all'amico, formate sati, all'amico, nagayasat, all'amico, gaccianasati, all'amico, habilesat, kambalada ke sanirabu kae, l'amico kae, kande bote ungen kuveti mbela l'amico kae, kamba kate pinja ormatira kate, l'amico kae, tokon ido jiru habirmanu, all'amico, sagalesate, all'amico, unnaisate. Lammii kan rakkatee biyyarraa buqqa'ee kan qabeenyaa fi jireenya isaa kan horatee kan umrii isaa guutuutti xaaree dhaqee isaa buqqa'ee fi kan hongeedhaan miidhamaa jiranii fi kan kana caalaa ammoo tuyyuu kan nama ulfaatu kan garaa nama nyaatu ummata keenya kan Saudi Arabiyaatti rakkataa jiran kana baay'ee namatti ulfaata. Ani akka nama tokkootti ni beeka karaa sanis yoo ta'e ni ulfaata jireenyi biyya sanii haalli karaa itti deemanii suni jechuudha. Sanirraa namoota mana hidhaa asan keessatti rakkoon kun hundi namarra gahu jechuun all'amico, formate sati, all'amico, nagayasat, all'amico, gaccianasati, all'amico, anilesati, all'amico, all'amico, l'amico, all'amico, l'amico, all'amico, l'amico, all'amico, l'amico, all'amico, l'amico, all'amico, l'amico, 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 all'amico, all'amico. Rakkinni fi beelli fi gadaddoon yeroo namaaf hin kennitu. Keessattuu beelli yeroo namaaf hin kennu. Akkasuma dhibeenis biyya mootummaa afaan keenya dubbatu yeroo mootummaa keenya nama afaan Oromoo dubbatu Oromoodha. Ilma abbaa gadaati yeroo jedhanitti lammiin keenya waggaa 2 sanii oliin mana hidhaa keessatti dararamaa cinqamaa kun du'ee waan uffatus dhabee rakkina guddaa keessummeessaa jira. Keessattuu yoo nuti ilmaan Oromoo ka iddoo garaagaraa jirru sagalee beestaalii uffachuu qofa osoo hin taane hiriira garaagaraa illee qopheessuudhaan imbaasii Saudi Arabiyaa afootti bahaniitiin jechuudha. Irra caalatti ammoo irra caalatti uummanni biyyaa maatiin maaliif akka jal'isee naa galuu didee mootummaa kanatti mootummaa maaf akka hin gaafanne maal akka rakkatan naa galuu hin dandeenye. Ilmaan isaanii kan yeroo rakkinaa mallaqa isaa ta'uu dandeettii ofiitii waan danda'aniin dhiiga ofii danfisanii fuula ofii fixataniitiin hojjetanii maatii isaaniitiin gammachiisanii ergaa fi turan hadha gisee rakkoo kana maaf sagalee isaanii ta'uu danda'a. Keessattuu maatii uummata biyyaa jechuudha. Maaf mootummaa kana gaafachuun itti ulfaataadha. Kana kabajamtootaa fi hordoftoota Nuroo HD viidiyoo kana wanti isin dhiyeesseef nutis waan dandeenyu wanta kamiinuu sagalee walii ta'uudha. Weellistoonni keenya jaallatamoo fi kabajamoon kunniinis sagalee uummata keenya ta'anii jiranii. Aktiivistoonni bebeekamoon, sheekoleen, namoonni bebeekamoon even hanga yuutuubarootaattu jechuudha. Dhimma kanarratti iyyaa jiranii mootummaan maal akka jedhullee yoo beekuu baatame dhimmi kun dhimma atantamaan furamuu qabu jedhee yaada. Keessattuu warroota Suudiitti rakkataa jiran kanaan ka du'anii rabbiin jaannata isaanii haa hiru, ka jiran rabbiin nagaa gara biyya isaanii haa galchu jedha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa naa turaa isiniin jedha. Bye bye.